nagaa keessanii kabajamtoota daawwattoota TV qofsaala irratti deebi'ee dhufeen jira. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jecha akkuma argaa jirtan anis yeroo hundumaa kan isiniin jedhu waan itti fayyadamaa jirtan waan gochaa jirtanii waan beektan irraa waliif hin qusatina. Koomentii irratti waa hedduu wal barsiisu dogoggora keessan wal hubachiisu wal sirreessuu dandeessu. Kanan jedhuuf isa kanaafi arrabboleettiin kun fakkeenya hunda keenyaaf taatee jirti jechuudha. Ani koomentii ishee baay'ee waan natti tole akkasumallee akkaataan gaaffii ishee waan deebisuuf natti mijatee fi hedduun keessanis gaaffii gaafatanii akkasitti maaliif nuuf hin deebisne jechuu dandeessu. Gaaffii keessan waan itti fayyadamaa jirtan akkasitti adda baastanii kan na gaafatanii yoo ta'e har'as taanaan boru isiniif deebisuudhaaf duubatti hin jedhu. Koomentii ishee waliin dubbisna. Nagaan siif haa ta'u bareedduu koo. Piliis gaaffii kana naaf deebisii. Bishaan qullubbii adii fi baaziliinii sa'aatii tokko fira tursee miiccadha. Garuu shaamboon itti miiccadhu isuma itti shaaworii galuudha. Qibaatiin garuu kanumatti fayyadamtuudha jette. Bareedduu koo gaaffii na gaafattee baay'ee galatoomi jecha. Shaamboon ittiin rifeensa miiccannuu fi ittiin shaaworii gallu tokko miti garaagarummaa qaba. Akkasumallee shaamboon ittiin qaama keenya dhiqannu gara fuula keenyaatti yoo dhufe fooliinsaa sirrii miti waan ta'eef fuula finnisa garaagaraa irratti yaasuudhaaf akkasuma fooliinsaas gaarii waan hin taaneef fuula immoo saamunaa foolii qabu dhiqachuun gaarii waan hin taaneef shaamboo kee sirreeffadhu. Shaamboon ati ittiin qaama kee dhiqattu rifeensa kee miiccattu garaagara ta'uu qaba. Shaamboo ittiin rifeensa kee miiccattu akkuma qibaatiin ati itti fayyadamaa jirtu kanatti fayyadamaa jiratte shaamboon ani itti fayyadamullee si fayyade sanatti jijjiirrachuu kan bitachuu dandeessa. Akkasumallee shaamboo kan biraas bitachuu dandeessa. Garuu guutummaa guutuutti gaaffii keef deebii kan ta'u shaamboo kan ittiin qaama dhiqatanii fi rifeensa miiccatan tokko miti. Jijjiirradhu kan shaamboo kee sirreeffadhu waan na gaafatteef hedduu tokko galatoomii isin jedha. Bareedduu kun leensa addunyaa jedhanatti fakkaata. Iskiriinshoot godheen ol baase hedduun keessan akkasuma gaaffii na gaafattanii maaliif akkasitti nu deebisne jechuu dandeessu. Akkaataa gaaffii keessanii fi waan itti fayyadamaa jirtan sirreessaatii na gaafanillee isiniif hin deebisaa. Kunoo koomentii ishee akkuma isinitti argamaa yeroo itti aansuun ani immoo har'aa wanta baay'ee salphaa ta'e tokkotti fayyadamuuf jechuudha. Kunillee akkuma isiniin jedhee faayidaa guddaa kan qabu. Kana sarara qofaa miti kanan itti fayyadamuuf qopheeffadhee jiru. Yeroo dheeraadha kan itti fayyadamu. Wantoota garaagaraa mana keessatti qopheessee itti fayyadamu. Mana baay'ee na fayyadee jira. Akkuma hedduun keessan itti fayyadamaa jaallachaa jirtan baay'ee way koomentiin keessan irra caalaan keessan itti fayyadamuudhaaf akka fedhii qabdanii fi warri itti fayyadamtan immoo faayidaas akka argattan ispeeshaalii qullubbii adiidhaaf hedduun keessan ragaa ba'aa jirtu jechuudha. Nallee baay'ee natti tolee jira. Gara viidiyoo irratti yeroo isin deebi'u ergan gaaffii obboleettii koo deebisee booda qurunfudii, jinjibilaa fi weera zayitiidha. Barreeffama kana isinitti mul'atee xiyyaadha. Viidiyoo subscribe, like, share gochuun irraanfatinaa jecha har'a jinjibilaa fi qurunfudii weera zayitii walitti daakee itti fayyadamuufiin akkasumallee warri amma hojjettanii amma itti fayyadamuun barbaanne hojjettanii qopheeffattanii lafa kaawwattanii gaafa isin barbaachise fudhattanii bakka sanaatti fayyadamuu dandeessu. Faayidaan isaa akkuma yeroo hunda dubbadhu wanta itti fayyadamu dheerinaafis kan gargaaru rifeensa buqqa'u, rifeensa ciccitu, rifeensa addarraan dhumee fi rifeensa habbatee amaloota garaagaraa wanta namatti hin tolle wanta nama hin gammachiisne agarsiisuu fi isa kana wal'aanuu suphuuf yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama faayidaa guddaa akka irraa argattanidha jechuudha. Garuu akkaataan ani jedheef akkaataan ani godhaa jedhetti yeroo itti kennitanii seera qabeessanii fayyadamtan taanaan namoonni tokko tokko koomentiin keessanii faayidaan qabu sanas kanas godheera jettu. Kana jechuun akkaataa jedhamtan itti fayyadamuu dhiisuu keessanii egaa akkuma argaa jirtanii kokonaatii kokonaatii namni hin beekne jiru. Kokonaatii kun weera zayitiidha. Akkasuma jinjibilaa fi qurunfudii erga maashinii keessatti walitti daakee booda isin asuma gadiitti naqachuu dandeessu. Zayitii rakkoo hin qabu. Ani garuu siniif fakkeenya yookaan immoo akka sinii galutti maankaa akkasitti illee fayyadamuu dandeessu. Isa jedhu maankaa kanatti kanan fayyadamee jechuudha. Agan dandee akka siniif galuttidha. Akka siniif galutti gaaffii isin gaafattani gaaffiin ani hin dubbatiin viidiyoo haga xumuraatti daawwattanii gaaffii wanta irratti hin dubbatiin osoo na gaafattanii wanta irratti ani viidiyoon hojjetiin osoo na gaafattanii baay'ee tokko natti tola. Egaa akkuma argaa jirtanii weeraa zayitii itti naqachaa jira jechuudha. Lakkoofsan yookaan maankaa meeqa fayyadamaa warra jettan haga rifeensa keessaniiti. Garuu immoo isa hojjetattanii yoo lafa kaawwattan tirfii ta'e yoo lafa taa'es wantichi ittumayyuu wanta bareedaa ta'e rifeensa baay'ee gaarii ta'e ta'a deemu malee zayitiin kamuu mana keessas lafas taa'e firiijii keessallee kaa'uun hin barbaachisu. Warri biyya keessatti isaanii na hordofaa jirtan akkasumallee ijoolleen ala jirtanii qimamoonni madaamii na hordofaa jirtanii rakkoo hin qabu. Bakka barbaadan keessanii warri isin hin mujate mana keessatti hojjetachuu dandeessan jechuudha. Egaa amma kana wanti walitti daakaa jiru qurunfudii, jinjibila, weeraa zayitii fi kokonaatii ooyilii yookaan qibaatii kokonaatii jechuudha. Isin waan qabdan walitti makachuu dandeessu. Qurunfudii fi jinjibila godhattanii qibaatii yookaan zayitii mana keessaa qabdan itti fayyadamuu dandeessu. Rakkoon hin jiru. Ani waan na bira jiru amma kana walitti
daakee jira jechuudha maashiniitiin. Daakee jira. Baay'ee warri biyya keessa jirtanii maashinii kanallee hin qabnu baay'een rakkisa biyya keessa hojjetan qurunfudiin gabaa keessa guutee jira biyya keenya keessatti beekamaadha. Jinjibillis ni jira. Bishaan isaa keessaa cuunfuu dandeessu mooyyeetti caqacaqattanii jechuudha inni guddaan. Akkaataatti fayyadama isaa fedhii qabaachuudha malee sanbuu dama xabashaa irratti galagashee abidda irratti ho'isaa jira jechuudha. Istoofii miidiyeemii irratti dhiisee jira. Baay'ee ho'as baay'ee qorras osoo hin taane seeraan akka ho'uu fi kana jechuun gaayis qibaatii jinjibilaa yookaan immoo isaa qibaatii qurunfudii suuqirra gaafa barbaannee bitannu baay'ee tokko gatiin isaa guddaadha dhugaa rabbi. Qodaan ishee hagam geessee yoo jettan hamma qodaa xabbitaan beektu xabbitaa kan qoricha ija keessa buufatan xabbitaa namni hin beekne jira jedhee yaadu hagas geessi. Garuu immoo gatiin isaa baay'ee guddaadha. Ani immoo mana keessatti dhugaa dubbachuuf orjinaala orgaanikii isaati kanan hojjetachaa jiru jechuudha. So guys gara video gochuun deebi'u amma kana xumuree jira waan salphaadha qurunfudii jinjibilaa fi kokonaat qibaatii akkasumallee zayitii yookaan weeraa zayitii jechuudha barreeffama bakka bicaan kun jiru maal tokko walitti dabalame seeraan caqastanii haga xumuraatti daawwachuutu isin rakkisaa jechuudha yeroo baay'ee haga xumuraatti video daawwachuu yaala isinin jedhaa kabajamoo daawwachoota TV Qobshaalii akkasumallee kun amma gara xumuraatti deebi'ee yookaan xumura irra gaheetiin jira. Amma haala kana bakka kanarra ga'een jira kun maaliif fayyadaa rifeensa ciccituu rifeensa buqqa'u rifeensa haphatee yabbina dhabee fuuldurri isaa dhumaa deemuuf fayyada qopheeffatanii lafa kaawwachuu dandeessu viidiyoo isinii qabadhee dhufe agarraatti kana fakkaata warri na wajjin jirtan warri hordofaa jirtan piliis haga dandeessan viidiyoo haga xumuraatti daawwachuu fi akka isiniin jedhetti itti fayyadamaati anallee na gammachiisa namni tokko namni lamaatti fayyadamaan jira baay'ee gaariidha jettanii gaafa koomentii naa barreessitan dhugaa dubbachuu baay'ee tokko ana baay'ee na jajjabeessa na gammachiisa ofirraa hafee namaaf fakkeenya ta'uu caalaa kan na gammachiisu hin jiru si waan jettaniin beeku yaada keessanii akkasumallee warri viidiyoo laayikii gochaatii jirtanii hunda keessanii hedduu galatooma baay'ee akka isin jaalladhu isin kabaju isinuu beektu bakka jirtanitti haala isiniif danda'ame rifeensa keessan kunuunfachuu jajjabaachuu itti fufaa isiniin jedha. Egaa viidiyoon agarraatti isinii qabadhee dhufee kana fakkaata hagammatti waan wajjin turtanii fi hedduu galatoomaa isiniin jedha gaaffii yeroo gaafattan akka obboleettii har'aa kanatti akka isinii deebisuu barbaadan adda baasaa waan itti fayyadamtan tokkoon koomentii bareedaa barreessitan ta'e koomentii keessan ol baasee irratti akka isiniif galuutti ifa godhee isinii deebisuudhaaf deebii isinii kennuuf ani waan hin beeku irraa duubatti hin jedhu ammas assaabas taayitiin keessan akkuma itti fufetti isiniin jedhaa kabajamoo daawwattoota TV Qobshaalii rifeensa keessan haala salphaatiin mana keessatti kunuunfachuu dandeessu jabaadhaa abdiin kutiina of qusadhaa of ilaalaa of qaqqabaa of sodhaa isiniin jedhaa bakka jirtanitti nagaa fayyaa ta'aa baay'ee